رجل قال بس ما عمل بالرجل قال mucaa keessan tokko isin irkaa fudhatanii turanii jedhume eenyuun maqaan isaa attam godhan maqaan isaa Darajjee Maariti ayyee mucaa san rasaasanii miti billaa halbeedhaan morma isaa irraa gatan harkaan qabanii deemanii tedduma saral kullaa jedhamu magaalaa faannoodhaaf jedhanii kenname kana keessatti hin qalanii jechuudha. Innaa isa qalanii reefuma isaatu fudhatee biyyeedha waliin gaattee kanaami. Ilmoo namaatu akka hoolaatti dhidhiitatu akkasitti qalanii nu biyyattiidhuma kanaaf addii kana rakasa jechuudhaanu addiidhuma kana rakasne biyya kanaaf. Sirbinara dhukkube dhibee kiyya nasaasa cinaacha sagamiina akkamitti gadi ciisa dammiin kootu rakkatee ni bochaati eessa. Lammii kootu rakkatee ni Itu sababa raatee waraana addunyaa sadaffaatu ka'a. Garuu keenya akkasitti qalamaa waa tokko namni naasa'u. Manni kan dhaabbatuuf hin jiru. Gammadaa jiru odoonnaa dhufti micoonkoo jedhee jaqaree eeggadhu reeffi ishii naa dhufe reeffi ishii dhumnaan immoo ani naabana ayyaanan arga maaloo jumaanan takkitti hoggaa torba ergada biraa baate na yaade nan dhungadda reeffuma hirreen dhungadda jennaan na didani naa buqqisaa jennaan didani na jalaa yaffananii awwaalanii ammaarraatti qalbii dhabe sammuu dhabe angoolii dhabe deerriyoo reeffa gubbaarran oola galgalli reeffa ganamni reeffa basaskaana gubbaan oola angoolii dhabe sammuu dhabe dhibeen dhibeedha anis maraadhe sammuun kiyya likkinan jiru. Haati akkasitti boo'aa jirti gaa. Jarri keessoo keenya laalanii akkasutti godhaa jiru. Meemee hubadhaa laalaa wallaahi akkamitti ilmoon dhiiraa akkasitti qalama. Maal jechuudha kun? Tuffii eenyuuti? Of nama jibbisiisa. Nama ta'ee dhalachuu koon jibbe. Keessumattuu Oromoo ta'ee dhalachuu koon jibbe. Ofan jibbe bakka. Maal qaba jalqabu otoo of hin beekin Oromoo otoo hin taane ta'e otoo of hin beekin amman jedhutti hin gahe. Bulchiinsa mootummaa kam keessatti iyyuu gidirfamee jiraan? Takka nu gorra'anii mataa keenyatti eeboo diranii uffanni san amma immoo otoo gangalatu ilmoon dhiiraa otoo gangalatu qabanii nu gorra'anii dhiiroo. Maal jirra nuti amma jirra jedhamnaare hin jirraa jireenya maalii jirra? Aanga'oonni mootummaa maalirra jiru? Mootummaa bulchaa jira minii maqaaf. Waa'ee abaa'oo waa'ee mootummaa maalii miti amma. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa baay'ee nama miidha dhugaa dubbachuudhaaf. Ani baay'ee tokkoon gaddee. Baay'ee natti dhaga'ame imimmaan na keessaa bu'ee dhugaa dubbachuudhaaf waan an jedhe dubbadhu hin qabu. Nuyi as dhufnee ati abaa'oodha ati shaneedha ati immoo maaloo deeggartaa ati naftanyaadha wal jechuu bakka wal nyaachuu kutaan gandaa wal qoqqoonnee wal ciruu bichaadha malee namni tokko ta'ee lammiisaaf falmatu lammiisaarraa dubbatu hin jiru keenya keessa. Ati shawwaadha ati wallaggaadha ati arsii ati baalee ati jimmaa. Akkas jennee wal qoqqoonna akkamittiin ormi nu gorra'ure kunoo akkasitti gorra'amne garaa keenya gubaa jiru gaallaa jedhanii akkasitti nu gorra'an kunoo gaallaa jedhanii akkasitti morma Oromoo gorra'an otoo dhidhiittatu ilmoon dhiiraa gorra'anii qabani. Yaadaa kaakana uummanni tokko ta'uu dhabuu isaatu rakkina kana fidaa jira. Akkasitti qalamaa jirranu. Ganaa kana caalaatti fufayyu yoo uummanni ammas tokko ta'ee wajjin waan kanan balaaleffanne jechuudha. Uummata keenyaaf sagalee haa taanu. Uummanni salaalee dhumaa jira. Haati salaalee bo'aa jirti. Abbaan salaalee bo'aa jira. Ijoolleen salaalee dhumaa jirti. Dhaggeeffadhaa uummata Oromoo. Mootummaan amma aangoorra jirtanii aangoo keessan bulfachuuf aangoo keessan turfachuuf jecha uummata irratti qumaaran taphatinaa. Addi bilisummaa Oromoof isin araaramaa jennee almee qasin kadhannee dadhabne. Isa akka diinni biraa dhufe aangoo keessan sinirraa qooddatutti adda bilisummaa Oromoo akka diinaatti ilaalaa maqaa adda bilisummaan immoo uummata Oromoo haadha Oromoo abbaa Oromoo boossisaa jirtu. Ciraa ajjeesaa jirtu. Gubaa jirtu jechuudha. Yenna barbaaddanii salaamaawii salfii ba'aa jettaniiti akka qambarriitti uummata gadi yaastanii akka sangaatti walitti hiitaniitu uummata gadi baastanii uummata salaamaawii salfii baasistu. Gaafa araaramaa jedhamu araaram fudhattan maal barbaaddan isin ummata Oromoo ficcisiisa haadha Oromoo boossisaa cubbuu sinirraan qabu ummanni kun ijoollee isaa isiniin aangootti fiduuf ijoollee namne ummanni kun kichuu namne ummanni kun obboleessa haadha namne ummanni kun isiniin aangootti fiduuf
har'as immoo aangoo irra jiraattanii kan walii galtanii uummata kana faana uummata kana imimmaan irraa qoorsuu qabdanii har'allee aangoo keessaniif jecha garaa keessaniif jecha uummata kana boossisaa jirtu uummata kana ficcisiisaa jirtu. Kun dhaabbachuu qaba. Dhugaa Waaqayyo uummanni kun cubbuu sinirraa qaba. Uummanni kun dhala isaatti dhabeeti, mucaa isaatti dhabeeti, xinnaa guddaa jaarsa jaartiitti dhabeetu har'a aangoo kanarra sin kaa'e. Kanaaf iyyuu uummata kanarraa dhaabbadhaa. Yoo araaramtu ta'e araaramaa. In araaramtani taanaan uummata keenya irratti qumaaran hojjetiinaa, qumaaran haasa'inaa, qumaara inni sin uummata boosisaa jirtan, inni sin uummata ficcisiisaa jirtanii qumaara malee waa biraa miti. Sinii galee waa biraa miti. Addi bilisummaa Oromoonni laga taa'u eeyyeenan araarama hedheetu fedhii guutuudhaan isin eega. Isin garuu aangoo jarri kun yoo dhufan nurraa qooddatanii waan akka sabni biraa dhufee sinirraa qooddatutti ilaaltanii uummata kana halkanii guyyaa qumaara irratti taphattu. Uummata kana halkanii guyyaa kan dhiigasaa lafeesaa caccabsee har'a aangoo kanarra sin kaa'ee har'allee irratti dhaabbattanii uummata kana irratti qumaara taphachaa jirtu. Dhaabbadhaa. Dhugaa Waaqa lafaa dhaabbadhaa. Gaarii miti. Hirchistee kana kan miidhamaa jiru uummata, kan bo'aa jiru uummata, kan ilmoo fi dhabaa jiru uummata. Garuu wanti kun hamma yoomitti itti fufaadha amma. Jara kaan irrattis akkas dhumaatu teenyu ammas akkasuma dhumna. Sirbinara dhukkube dhibee kiyya nasaasa. Cinaacha sagamiina akkamitti gadi ciisa. Lammiin koo rakkatee ni bochaa tiyeessa. Lammiin koo rakkatee ni bochaa tiyeessa. Kolfuun hin yaadamu. Utuu lammiin kiyya nagaa dhabee aaduu. Rakkoon lakkuu taatee jireenya isaa waaduu. Utuu haati hiyyeessaa akka malee cabduu. Qe'eedhaaf qabeenya ijoollee ishees dhabduu. Utuu sabni nagaan rasaasaa waadamu. Kolfinaan hin jedhin kolfuun hin yaadamu. Uummata kanaaf ammas sagalee haa taanu. Waan dandeenyuun keessattuu jarri bicuusii beekamtii qabdan uummata kanaaf sagalee ta'a. Wanti kun yoo dhagahame malee furmaata argachuu hin danda'u. Lammiin koo ta'uu qabu dirree tapha siyaasaa. Walitti kan darbattanii kubbaa miti rasaasaa. Lammiin koo ta'uu. ፍትህ ለሰላሌ ነዋሪዎች እጅግ በጣም የሚያሳዝንና ልብ የሚሰብር ነገር ነው። በስላሴ አምሳል የተፈጠረን ፍጡር እንደ በግ በስመ አብ ብሎ አጋድሞ ማረድ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እግዚአብሔርን እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ፍትህ ለሰላሌ ነዋሪዎች። ወዴት እየሄድን ነው ግን? ወዴት ነው የምንሄድ ያለ ነው? ሰብ ከሰውነት ተራ ወጥቶ እንደ በግ የሚታረድበት ዘመን። ያኔ በሰሜን በትግራይ ጦርነት ነበር ይሄን ሁሉ ግፍና መከራ ስናይ የነበረው ሰው እንደ በግ ሲታረድ ያየ ነው። አሁን ደግሞ በሰላሌ ሰሜን ሸዋ ነዋሪዎች ላይ ይሄ ተመሳሳይ ግፍ እየተደረገ ነውና ፍትህ ለነሱ፣ ፍትህ ለሰላሌ ነዋሪዎች በሙሉ። እግዚአብሔር አምላክ ከናንተ ጋር ይሁን። ሌላ ምን አቅም አለን የምንለው? ፍትህ ለሰላሌ ነዋሪዎች። Ormi akkasitti bare waan keenya haasaa. Uummanni keenya garuu ammallee walirra rafee jiru. Please wanti kun illaa dhugaa rabbiin isiniin jedha. Mana keenya ga'uu isaa ilaalina. Kan achitti ta'ee amastis ta'uu ni danda'a. Hin beekamu laa. Keessattuu immoo dhiiga keessan miti. Bakka sagalee ta'aa fi amma dandeessanu. Oromoo salaaliidhaaf haa dirmanu. Qe'een Taaddasa Birruu akkana ta'uu hin qabdu bara. Qe'ee Taaddeetu akkana ta'uu jira yoo jaambari seenaan nu gaafataa bara. Seenaa jalaa bar jechuun seenaa jalaa hin baanu bar yoo har'a callisnee akkanatti eenyu taate jechuudha. Anqalab bar lafa isaanirraa buqqisuudhaaf bar kaayyoon bar lafa san fudhachuudha, lafa sanirraa ummata kana mancaasuudha jechuudha. Akkuma amma Finfinnee irratti wal didaa jiru kanatti jechuudha. Yaneeno yesuuno akka jaamu kanatti ummata kanas lafarra jiranirraa fixanii lafa san fudhachuudhaaf bar kaayyoon guddaan barsanii bar kaayyoon guddaan tilmaamamee tumamee jiru ummata san qe'ee sanirraa balleessuudha kaayyoon jaraa kanaa jechuudha. Kun immoo Oromoon kutaa 11 osoo jiru waan ta'uus miti waan ta'uufis jiraatus miti jechuudha. Waliigallee gaafa sagalee saba keessaniif ta'a jennu siyaasaa miti. Siyaasa jechuun gam tokko dhaabbattee yoo gam tokko dhooyteedha.
Sinigalee yoo nam tokkoof harka dhooyteedha. Arras borus siyaasaa jala osoo hin ta'in ummata jala deemuun nurra jiraata. Ummatni sinigalaa ummatni kun kan kufuu miti. Kan kufu mootummaadha. Kan kufu paartiidha. Kan kufu nama tokko. Kan kufu nama lama. Sabni guddaan bal'aan irraa dhalattanii irraa guddannee as geenye immoo wal horaa guddataa bal'ataa guddaa gamticha Afrikaati Oromoo jechuun. So saba keenya waliin gaafni sabni keenya beela waliin beela'u gaafni sabni keenya rakkatu waliin rakkatu yoo Wallagga boochi asii bohuu qabna Arsiin bohuu qabdi Harargeen bohuu qabdi akkasuma Salaalee keessa rakkoon jiru kutaan 11 bohuu qabdi mana kiyya hin seenne itti yoo calliste boruullee akkasuma mana keenya hin dhufaa jechuudha. Oromoon duraanii kana qabu bar ka Arsii keessa dhaamuuf Harargeen gabbaati bar. Anjiru kana bakka mana keenya hin galleeniin hojjetu bakka kana mana keenya hin dhufne narra hin geenye miti kun kan laalamu nurra ga'uunsaa waan hin oolle wanti kun so hamma dandeenyu wanta kana garuu warra ofirraa balaaleffanne wanti sun bicuusi nurra ga'uunsaa qannasa himatal so hamma dandeenyu sagalee ta'uu qabna keessattuu afaan zaraatiin fa'ii itti himamu bakka. Ani gamaa kiyyaan waan qabu rakkoo qarqaba jaalalaa waliin tapha baanaa wal fuudhannee dabsuu waliitis bahannaa. Qarqaba jaalalaa waliin tapha baanaa wal fuudhannee dabsuu waliitis bahannaa. Qarqaba jaalalaa waliin tapha baanaa wal fuudhannee dabsuu waliitis bahannaa. Jaalalaa akkasii agartanii beektu kan turuu isiniif taasisu. Mimi waa tokkoon isin gaafadha warroota onlaayinii irratti yookiin laayivii irratti gizee jinnii namarraa ba'u dhageessanii beektu akkasitti qaraamee quraanaan jinnii namarraa baasu sharii Allah dhageessanii beektu uummanni akka gara kamiin akkamitti yaadaa jira qoy uummanni akkamitti onlaayiniidhaan sagalee onlaayiniitiin akkamitti jinniin nama tokko irraa ba'uu danda'a. Woman fakkaanni hojjetu meemee qoy viidiyoo isaanis hin gaabbazaatsi kaanii waliin haasa'u. Maaliyaati? Jinni moo siiriyaati? Mubaarak musammaa. Abu bismillahi azab rabbi amma sitti abu. Allah ta'ala amma bismillahi azab sitti abu. Hindeemtu moo hindeemtu? Alhamdulillah rabbil alamin. Hindeemtu moo hindeemtu? Alhamdulillah rabbil alamin. Deemtu moo hindeemtu hamdii dhiisiitiin. Nuti rabbi nuti faarsee. Hin baatu moo hin baatu? Alhamdulillah rabbil alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي اسمه كمان اسكي جلاد أبو يا أخي شيء كني جلونا نوصل جلنا نوتي تبغى تقول نكون أما لا فاجر تفاجأ اسمي رب سيا نافس بسم الله الرحمن الرحيم تكاد سلكي قرنا كاي ندو بجيزات أبو ورقة ومن تيجي سلكي وني ورايا كم الشيطان ومن نامني ومن نكون متخافرة كانوا جلنا يروكم بار كوي من تنو ما من نكون كوي زوجو كوي ميال تو كامزا wanni kun malbuwan ta'e mubarak komentii cufi sin jedhee tan ka'e maal gochuu wanni maal ta'e wanni kun manni aboo mubarak komentii cufi na cufi deebar silkii nana gurbachuu na moditera na argina cufaati kuno moditera na bare sina kan du'aa gochuu dhuftani kolfitani jarana kennet ile ha obboleetti keessa ilmoo namaati wala qoftu kombareta ilmoo namaati miti isin takalla abuk ummak o nairs igenne ragaat volterna agarite dear buti kalb esa har ke tar ke taraf fa ciao amma te karayan silki guruna kai sufot ay midarash ايش هندمت موندمت زي قوسام ko faltani ki lubuna man ko faltani ti هندمت موندمت دمت موندمت هندمت موندمت Ani demu shi? هندمتو Indemu yamsa. Gubachu beta. دو فتا رب سراتو مسراتو ربي ني سراتو مسراتو مبارك مسمى لينج أشي أبو لينج بسم الله لينج أمر في سياياتو لبوان كيس كيس أبو لينج أما ندمتو الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا 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 من عند أنفسهم حسدا 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 حاسد 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 يا حاسد يا حاسد An kolfanu miti garuu akkamitti akkas taadha onlaayiniidhaan akkamitti irraa bahuu dandeessi waan xaba fakkaata wanti kun ituu deemanii bicuusi biratti qara'an yaa ta'u isa biratti iyyuu didaa keessaa baati miti onlaayiniidhaan garuu waan hin fakkaanne jechuun akka yaadutti garuu waan hin fakkaanne natti fakkaata akkasitti isinuu akkamitti. Stop killing Salale peoples. Stop killing Oromo peoples. Ajjechaa fi duuti uummata Salaalee Oromoo irraa haa dhaabbatu. Haati hiyyeessaa haati Oromoo imimmaan ishee irraati haa qoru. Justice for Oromo Salaalee peoples. Viidiyoo koo kana sheerduuti naa godhaati qaama dhimmi isaa ilaallatu biraan naa gaha. Oromoon Salaalee baay'ee bo'aa jira. Baay'ee tokko ola deemaan Oromoo karaatti citaara. Haati hiyyeessaa bo'aa jirti. Oromoon Salaalee uummanni Salaalee nagaa dheebote nagaa barbaada. Ni hin bo'aa garuu wanti furmaanee dhufaa jiru hin jiru. Garuu boo'ichi keenya kun innasuun waagaa yaskaffilaachwaal yoo naqan. Finfinnee keessa nagaan qoma dhedhaan paaraadoofa waan barbaadan akka barbaadan jiraata ijoollee keenya biyya bulchaa jira jennee afaan qabannee ta'a yoo nurraa dhorguu hin dandeenye gaagamiinsa dhufuuf mootummaatu itti gaafatamummaa fudhata yeroo jedhee dubbadhu waan guusammaa guyyaa lamaan booddee boolee keessa jira jechuudhaan. Isinii galee nama cheessa waa'een uummata kooti. Dhageessanii aangawoonni mootummaa yoo waan kana dhaabsisuu hin dandeessanu ta'e nu itti dabarsaa ofirraa dhaabsinna jedhaa jirra. Ijoollee keenya harkatti maqaan balleessinu nuti hammataadha. Ijoollee keenyatu biyya bulchaa jira jennee callisuun inumaayyuu uummata tuulamaatti seenanii uummata tuulamaa ajjeesuun uummata tuulamaa buqqisuun madaa kaleessaa ooqanii nutti kaasuu ta'aa jira jechuudha. Faannoon diina mootummaati, diina Itoophiyaati, diina uummata Oromooti keessattuu immoo Oromoof Islaama irratti xiyyeeffatee ijaarame kan dhufu. Ofumaa keenyaaf nyaachisnee diina ofitti qallabnee guddisnee akkas nu goote miti. Garuu rakkoon qabu wallaahi akkasitti qalamna kala uummanni keenya akkasitti qalame amma irraa jira. Jara isa durii irra caalaa jira amma. Amma sagaleen keenya hin dhaga'amu akkama soofne maaliif ennaan mootummaa irra kan jiru uummata Oromooti jedhama. Kana kan laalamu amma. Sagantaan har'aaf qabannee kanuma fakkaata sagantaa biraatti amma walitti deebinutti.